abbootii amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa jidduutti uumame mariidhaan furame. Waldootiin abbootii amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa jidduutti uumame mariidhaan furameera. Qormaata mana amantii keessatti mudate hiikuuf abbootiin amantaa gama lameeniin jiran Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed akkasumas jaarsoleen biyyaa marii waloon kan taasisan yoo ta'u, daandii tokkummaa cimsuu hordofuun barbaachisaa ta'uusaa irratti waliigaluun tajaajila babal'isuu irratti waliigaluu isaanii abbootiin amantaa mana amantichaa ibsaniiru. Afaan waliin wal qabatee yaadota kaan deebisuudhaaf manni amantii cimsitee hojjechuu akka itti fuftu waliigalamee jira. Baajannii fi humni namaa cimsuu irratti kan hojjetamu ta'uu isaanis akkasumas waliigalaniiru. Kolleejjiiwwanii fi yuunivarsiitiin leenjii barnoota amantaa afaan Oromoon akka babal'atuuf dandeessuu irratti xiyyeeffannoon akka hojjetamu waliigalameera jechuudhaan jarreen lamanuu ibsaniiru. Manni amantichaa dhalootaaf dabarsuuf rakkoo qorannoodhaan hiikuus waliigalleerra jedhanii jiru. Egaa hordoftoota sagantaa keenyaa akkuma beektanii yeroo torbee lamaa fi waldiddaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa jidduutti uumame gareen sabaa fi sinodoosiin sabaaf sablammootaa fi kan Oromiyaa fi akkasumas Ortodoksii Tawaahidoo guddicha jidduutti dhimma afaaniitii irratti rakkoon uumamaa jiru ture. Rakkoo san furuudhaaf abbootiin sadii achi keessaa bahuudhaan dhimma kana akka furamuuf sinodoosii mataa isaanii haareffatanii hojjetanii jiranii. Egaa garee lamaaniyyuu namoonni yaaddoo keessa galanii turanii hamma immoo dhiibbaa mootummaatiif akkasumas immoo ifaajjii muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmeditiin abbootiin amantiin lamaan olii galanii rakkoo isaanii gara fuulduraatti tasgabbiidhaan ta'anii akka furan walii galaniirani. Oduun amma qabnu kanuma. Sagantaa biraatiin amma wal arginutti nagaan nu ta'a.